kana baala gizee jedhanii dabtaraan abbaa qabu lafaa qe'ee maqaa nuu kennu. Oromoo ta'uu keenya namni naannoo godina shaggar kana keessa Finfinnee keessa yeroo sochoonu Oromiifaa dubbannaan baala gizee nuun jedhama. Maaloodha sababni baala gizee jedhamuudhaaf maaloodha sababni eenyudha ka'umsi baala gizummaa kun eenyudha jarri kan akkasitti baala gizummaa nuu kennamsiisanii garaa duwwaa jara wajjin ida'amnuuf kun maaliin maaltu jira waan jedhu kan naannoo kanarratti wanti ijoolleen sun tuttuqanii fi ajandaan jaraan wal qabatee babal'ate sun wanti natti tole keessaa Oromoon akka waan baala gizummaa kanaan wal qabatu irratti diibeet godhuuf waan karra banee natti fakkaata. Wantoota namni wal saalfatees wal sodaatees garee cime tokko waan godhaa waan jedhaa jedhee inni yoommoo waa jechuudha jedhe wannuma feertee tokko dubbachuudhaaf inaaftuu fa'aa waliin jedha hattuutu inaaftuudha siin jedha akkamitti